kabajamtoota daawwattoota televiizyinii ONN akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti dhaqqabu warra gaaga ganamaan Finfinnee irraa kaanee kaaba Oromiyaa Shaggar kaabaa ona Barak keessatti kan argamtu magaalaa Sandaafaatti argamnee jirra. Sababaan dhufneef immoo akkuma beekamu yeroo ammaa keessumaa torbanoota lama as adda bilisummaa Oromoo godinoota Oromiyaa adda addaa keessa deemee waajjira isaa banachuu irratti argama. Nutis har'a kanasitti argamne waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Sandaafaatti argamu sirna baniinsa isaa gara keessaniin ga'uudhaaf kanasitti argamne. Akkuma argaa jirtan egaa yeroo ammaa kana dirree kubbaa magaalaa kanaatti namoonni seenaa jiranii sirni sagantaa kana ammayyuu hin jalqabne. Namoonni tokko lamaan irraa jalaan dhufanii istaadiyeemii kana seenaa jiranii. Kanaaf jalqabarraa nu wajjin taatanii sirna adeemsa baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo kan magaalaa Sandaafa kana akka hordoftan garanumaa isin affeerra. Sirna kana irratti qaamonni hoogganaa dhaabaa akkasumas keessummoonni adda addaa irratti kan argaman ta'uu adda bilisummaa Oromoo irraa miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaalli kennasaa ayyaanaa fi qondaalonni biroon irratti argamaniiru. Wajjin turaa isiniin jenna. Adeemsa waltajjii kana gara keessaniin geenya. Ammallee nu wajjin ta'a isiniin jenna. Namof galchaa waaqni nagaan nu oolcha nagaan nu abul irraa gora nu oolch dogoggora nu oolch bakkalchi bakkee haa ta'u bakkeen nagaa haa ta'u Oromoon haquuf an Oromootti dhaabbatee itti malu Waaqayyo taa'ee nurraa deebis. Waaqayyo ani jedhe ammana waaqni taa guut. Nu oofalcha ijaa qalbiirraa nu hambisa. Hayyee awaa gurraacha garaa garbaalee immoo garaa taniilaa tokkicha maqaa dhibbaa waa mara baatta waa mara yaadda. Si kadhannaanuu nayi. Si ammannaa nuu dhagayi. Uumamaan nuu dhagayi. Uumaa safuutiin nuu dhagayi. Uumaa gadaatiin nuu dhagayi. Uumamaatiin nuu dhagayi. Hayyee Waaqni uumamaati. Oromoon garaa bal'ata. Garaa keenya nuu bal'isi. Garaa keenya laphee keenya tokko nuu godhi. Oromoo tokkummaan nu bulchi. Oromoo sirna gadaatiin buraa gadaa keenya nuu dagaagsi. Kan biqilee nuu guddisi. Kan guddate nuu bulchi. Uumamaan nuu bulchi. Nuyi jennee waayni nu haa jedhu. Eebbisaan nama haa ta'u. Itti guutan Waaqa haa ta'u. Hayyee gadaan kuufaa gabbina. Nuuf falchaa. Waayni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Dogoggora nu haa oolchu. Irraa gora nu haa oolchu. Biyya keenya illee biyya nagaa nu haa godhu. Oromoon tokko nu haa ta'u. Oromoon amantiidhaan addaan hin citu. Amantiin isaa garagarallee ta'u Oromoon tokko ammallee tokko nu haa godhu Waaqayyo. Waaqayyo ammallee Oromoo keenya tokko nu godhi. Oromoon keenya tokko nu godhi Waaqayyo. Oromoon dogoggora hin qabu kan dogoggorelleen Oromootti nu deebisi. Oromoo tokko nu godhi haa Waaq. Oromoo tokko nu godhi haa Waaq. Akkanaan jedhe Waaqni haa jedhu. Biyyi keenya haa lalisu. Biyyi Oromoo jiituudha ammallee nu jiisee nu haa lalisiisu. Guddaa nu haa bulchu. Xiqqaa keenya nu haa guddisu. Xixiqqaan afaan abbaa beeku. Gurguddaan illee ijoollee ofii haa beeku. Haati ilma ofii haa beeku. Ijoolleen bakka jirutti warra ofiiti ajajamee bulanii warra jalatti bulanii guddatanii duudhaa kanallee gadaallee kan fudhatan isaan Waaqayyoon ittiin haa ga'u. Gadaan keenya haa lalisu. Barri quufa. Gadaan quufaa gabbina. Nuuf falchaa. Egaa waa'inni
kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Gaafii sababii nu haa oolchu. Irraa gora dogoggora nu haa oolchu. Nu Oromoon waggaa 150 dura gadaa qabnaa, sirna gadaa qabnaa. Sirni gadaa suni nama handhuura godhateet kabajaa namaaf kenneet walqixxummaadhaan ilaameedhaan diimokiraasiidhaan akka bulchu addunyaan kan dinqisiifate isa deeffannee ijaarrannee sabboonummaadhaan oromummaadhaan abbaa biyyummaadhaan bilisummaa keenya walqixxummaa keenya diimokiraasii keenya deebisnee ijaarrachuuf deemaa jirra. Kana waa inni nu haa itichu fiixa nu haa baasu fiixa nu baasi kan kana ija hamaadhaan laalu ija isaa nurraa doomsi yaa Rabbi. Kan nama wajjin jiraachuu beekna, nama akka namaatti kabajna. Namni kana dogoggorsee karaa biraatiin rakkoo nutti fiduuf deemu Rabbi nurraa haa qabu. Rabbi karaa qalbii isaanii haa kennu. Kana egaa waan yaanne kana fiixa nu haa baasu. Gadaan kuufaa gabbinaa gabbise Waaq alee. Nuuf galchaa. Nuuf galchaa. Nuuf galchaa. Kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Dogongora nu haa oolchu. Irraa gora nu haa oolchu. Hamaaf hamtuu nurraa qabu. Gaarii nutti haa qabu. Kan hamaaf nutti adeemu immoo milkii itti haa yakku. Biyya keenya irratti nagaan nu haa jiraachisu. Biyya kana abbaa biyyaa haa godhu. Biyya keenya irratti adda nuuf haa kennu. Eebbisaan nama taasisaa Waaqa. Amilee nuuf kennaa fi baga nagaan dhuftan jedhaan inkwaan dhala mataachuu galuun na baakaachuu. Tole duraan dursee akka nuti lafa kanatti walitti qabamnu, akka nuti guyyaa har'aa agarru warra ofii isaaniitii darbanii nu akka nu bakka kanatti dhufnee wal agarru nu godhan gootota keenya kanneen bakka garaagaraatti yeroo garaagaraatti lubbuu isaanii qaalii kaffalaniif yaadannoo sammuu goonaa warri teessa hundi keessan akka lafaa wallaaqqate isin gaafadha. Warri teessan ol ka'a. Tole jaallan keenya, obboloowwan keenya, obboleettiiwwan keenya, walumaa gala ilmaan Oromoo ka abbaa biyyummaa Oromoo bilisummaa uummata Oromoo argamsiisuudhaaf mana hidhaa keessatti dirree qabsootti baddaaf gammoojjiitti xiqqaa guddaa dhiira dhalaa utuu hin jedhin lubbuu isaanii tokkitti qaalii jijjiirraa hin qabne uummata Oromootiif kennan daqiiqaa tokkoof haa yaadannu. Tolengata yatata tole kabajamtoota abbootii gadaa maanguddoota biyyaa hawwan qeerroof qarree Oromoo akkasumas uummata magaalaa Sandaafaaf naannoo isee kan naannoo kanatti argamtan akkasumas poolisoota Oromiyaa isin eeguudhaaf isin tiksuudhaaf naannoo kanatti argamtan hundi keessanuu baga nagaan dhuftan baga nagaan wal agarreen isiniin jedha.
ittaansuudhaan anis naannoo kanatti yookaan bakkuma amma jirruuf itti haasa'aa jiru kanatti yeroo duraatiif gaafa adda bilisummaa Oromoo gara biyya isaatiitti deebi'ee isin dubbisuudhaaf dhufee naannoo kanatti argameen ture. Ammas immoo waajjira damee Sandaafaa banuudhaaf ammas carraa argadhee naannoo kanatti argamee uummata kana gidduutti argamee dhaamsa dhaaba kootii waan gaggabaabaa isinii dabarsuuf carraa kana argachuu kootiif gammachuu guddaan natti dhaga'amuun ibsachuu barbaada. Kaan waajjirri adda bilisummaa Oromoo naannoo kanatti bifa ho'aa bareedaadhaan naannoo kanatti banamuu isaa har'aatiif uummati naannoo kanaa akkasuma uummata Oromoo martiyyuu baga gammaddan isiniin jedha. Kaan egaa yoo kakaafne wanti baasaan hayyeedha, wanti haasaan baay'eetu jira. Garuu waanuma gaggabaabaan irraa waan xiqqoo isinii tuquu barbaada. Akkuma waliinuu beennuu fi waliinuu yaadannu adda bilisummaa Oromoo waggoota 45 darbaniif qabsoo hidhannootii fi qabsoo siyaasaa akkasuma qabsoo dippiloomaasii kan dabalatu baroota kanaaf geggeessaa turuunsaa ni yaadatama. Baroota haga kanaaf qabsoo hidhannoo qabsoo siyaasaatti dabalee sababni geggeessaa tureef biyya keenya keessatti mirga keenya kabachiifachuu waan dadhabneef akka abbaa biyyaatti biyya keenya keessa jiraachuu waan dadhabneef biyya keenya keessatti lammii lammaffaa taanee waan ilaalamneef rakkoon kun hundiyyuu immoo karaa nagaatiin karaa ilaameetiin karaa sagalee uummataatiin uummati waan barbaade filachuu fi nama barbaade keechuu dhabuu irraa adda bilisummaa Oromoo baroota kana hundaatii fi qabsoo kana hunda walitti dabalee gochaa turuunsaa waanuma seenaa kaleessa fuuldura keenya jiru jechuudha. Haa ta'u adda bilisummaa Oromoo gaafuma bu'uureeffameyyuu rakkoo uummata Oromoo irra jiru uummata Oromoo irraa fuudhee uummati Oromoo biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee qabeenyaa isaa irratti ajajee akka namaatti mataa ol qabatee biyya isaa keessa akka jiraatuuf gochuudhaaf yeroo qabsoo eegale sanatti iyyuu utuu qabsoon karaa nagaatiin sagaleen uummata kanaa dhageettii argatee sagaleen uummata kanaa murtii argatee rakkoon politikaa uummata Oromoo furmaata hin argate ta'ee wanti akka biraatti deemullee hin turre jechuudha. Haa ta'u egaa qabsoon kun bu'aa bahii hedduu qaba. Barri adda bilisummaa Oromoo qabsoo godhaa ture bara xiqqaa miti. Baroota 45 waliin jennee irraa bara kana keessatti injifannoolee garaagaraa dhiiga ijoolleetiin argame, dhiiga nama keenyaatiin argame, dhiiga gootota Oromoo, dhiiga hoogganoota Oromoo, dhiiga waraana bilisummaa Oromoo akkasumas immoo gara boodana kana immoo eega qeerroon ijaarame dhiiga qeerroo keenyaaf qarree keenyaa akkasuma waliigala immoo qoodaa fi wareegama uummati Oromoo kaffalee fi akkasuma kabiraan illee kaffalan walitti dabalatee mootummaan biyya kana bulchaa ture utuun jaallatin dirqamee haala nu amma keessa seenne kanatti akka seenamu godhee kun dhiiga keenyaa fi lafee keenyaa fi wareegama ilmaa keenyaatiin dhufee kanaaf baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Tole egaa mootummaa biyya kanaa wajjin mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee godhee karaa nagaatiin hojjechuudhaaf biyya isaatti deebi'ee adda bilisummaa Oromoo waggaa tokkoof walakkaa ta'uu fi ji'uma xiqqootu isaa hanqatee jira. Adeemsota kana keessatti akkuma isinuu agartan akkuma waliinuu beennu dhufnee utuun turin danqaan adda addaatii fi atakaroon adda addaa akka nu mudatee fi waajjira keenya banannee waajjira amma har'a haaraa addaatti bannu kana silaa waggaa tokkoof walakkaa wanti ta'ullee hin turre
waajjirooti warri nu isla bakka daddaatti bannees haala xaxaa fi danqaa fi walhubannoo dhabuu keessatti xaxaa kanaan naannaa baanee jechuudha waggoota darban kana waggaa tokko darbe kana. haa ta'u biyya kana eega dhufnee karaa nagaatiin hojjechuu keessatti karaa nagaatiin hojjennee jijjiirraa fiduu keessatti filannoon deemee filannoon uummataa geggeeffamee uummati sagalee isaatiin abbaa barbaade filatee abbaa barbaade ol baafatee abbaa barbaade fuudhee lafa barbaadetti ol baafatee mootummaas haa ta'u kan isa bulchus haa ta'u kan naannoo isaatiitti bakka garaa garaattuu akka godhatuuf kunis kana keessatti qooda kennuudhaa fi waan boordii filannoo Itoophiyaatti galmaa'uudhaaf ulaagaa nu barbaachisu hundayyuu walga'iis koras godhannee biyya kana keessatti eega dhufnee dhaaba waggaa 45 ture deebinee akka haaraatti tokko jennee galmeessinee warra boordii filannootti dabarsinee warri boordii filannoos ulaagaa guutuu keenya kanaa mirkaneessanii hubatanii xalayaa karaa nagaatiin biyya kana keessatti deemnee uummata keenya dubbisnee sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoos ibsinee uummata keenya wajjin mari'annee gara filannootti nus akka dhiyaannuuf waraqaa ragaa nuu kennee waraqaa ragaa sana argachuu keenya sababa godhachuudhaan kunoo yeroo dhiyoo asitti bakka adda addaatti sochoonee uummata keenya keessa sochoonee uummata keenya dubbisuu uummata keenya ilaalchaa fi kaayyoo fi akeeka adda bilisummaa Oromoo uummata Oromootiif inni qabu maal ka jedhugaa ibsu irratti bobbaanee jirra. Asitti argamuun keenya illee dabalata waajjirri kun banamee irratti dabalatee waan kana ibsuudhaaf isin gidduutti argamna jechuudha. Kanaaf akka walii galaattuu bakka kana geenye bakka kana geessan isiniin jedha. Egaa waan filannoo keessaa utuu hin bahin amma fuula keenya dura ka jiru filmaata biyyoolessaa biyya Itoophiyaa keessatti adeemsifamu kan 2020tu geggeeffamuudhaaf deemaa jechuudha. Filmaata geggeeffamuudhaaf deemu kana keessatti immoo adda bilisummaa Oromoo xalayaa karaa nagaatiin deemee biyya kana keessatti ittiin hojjetu argateera. Filmaata kana irratti qooda fudhatee rakkoon uummata Oromoo karaa nagaatiin karaa sagalee isaa kennachuutiin karaa nama barbaade filachuutiin akka inni mirkanaa'u gochuu keessatti fuuldura keenyatti waan hojjetaa jirrudha. Isa kana keessatti qoodi gurguddaan isinirraa eegamu uummata Oromoo mararraa eegamu uummanni Oromoo ulaagaa galmaa'uudhaaf isa barbaachisu ammumarraa ka'ee itti qophaa'ee guuttachuu danda'uu qabaa jechuudha. Ulaagaan kun tokkoffaa namni tokko galmaa'uudhaaf maal guuttachuu qaba. Isin warri kanaan dura biyya kana keessa turtan akkaataa filannoon itti deemaa ture beektan ID kaardii yookaan immoo waraqaa eenyummaa gandaa ni barbaachisa. Yeroon galmee galmaa'uu buufata filannootti dhaqanii galmaa'uu utuu hin darbin dhaqanii galmaa'uun yeroodhaan ni barbaachisa. Ulaagaa kanneen biraa illee kan kanatti dabalu hundiyyuu ni barbaachisa. Kanaaf wal qopheessitanii ulaagaa barbaachisu hundayyuu guuttattanii yeroo galmeen ga'u akka buufata filannootti deemtanii galmooftan gama kanaan dhaamsa keenya dabarfanna. Galmaa'uu qofa immoo utuu hin taane sagaleen keessan sirriitti eenyuuf kennuun akkasiin irra jiraatu beektanii dogoggora tokko malee sagalee keessanis bakka sirnaatti akka laattan sagalee laattan sana immoo kennuu qofa utuu hin taane sagaleen keessan akka hin hatamne akka kanaan dura waliin rukutamee inni injifataa ta'ee akka inni aannee fi sagalee keessan kan eeggatu sagalee keessan kan kabachiifatu akkuma yeroo darbe wareegama kaffallee dhiiga keenya kan dhangalaafne bakka har'a geenyu kana yookaan bakka har'a jirru kana geenye filmaati dhufus sagaleen nama tokko utuu hin hatamin qeerroof qarreen eeggatee itti ba'aa filmaata sanaa kan dhugaa kan sirnaatiin murtiin sagalee uummata keenyaa akka bakka argatu gama kanaas itti dhaammachuu barbaannaa jechuudha. Gama kaaniin uummati Oromoo bara dheeraadhaaf jalqabee sabaaf sablammoota hedduutu Oromiyaa keessa jiraatu. Sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiraatan kun immoo Oromoon
akkuma isaatti ilaalee gargaaree akkuma saba Oromootti waliin jiraatee walirraa fuudhee wal keessa jira. Inni kun qulqullummaa Oromoon qabu, jaalala Oromoon nama biraatiif qabu, kabajaan nama biraatiif qabu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Adda bilisummaa Oromoollee sagantaa isaa keessatti ilaalchinni nama Oromoon taane garuu immoo biyya Oromoo keessa jiraatan sablammii dabalatee ka dhiigaan immoo Oromoon taane Oromiyaa keessa jiraatu nagaadhaan akka jiraatu biyya kana keessa akka waan adda bilisummaa Oromoo bulguu ta'ee isaan nyaatu isaan biyya Oromoo irraa kaasu yookaan biyya Oromoo irraa ari'uutti warri dubbatanis ni jiru. Warri waan kana keessatti adda bilisummaa Oromoo akka inni bineensa ta'etti kaasanis ni jiru. Adda bilisummaa Oromoo garuu kanarraa walaba. Adda bilisummaa Oromoo saboota sablammoota namoota dhiigaan Oromoon taane Oromiyaa keessa jiran mirga isaaniitiif wabii ta'ee ni dhaabbata. Akka isaan hiree isaanii murteeffatanii ni deeggera ni jajjabeessa. Isinis isuma kan hubachuudhaanii saboota hedduutu nu keessa jiraata Oromiyaa keessa isaan kanaaf kunuunsaaf ilaalcha akkuma kanaan dura gootan. Gaafa qeerroon fincila godhee sirna kana jijjiiruudhaaf socho'aa ture keessatti isaan kun biyyuma keenya keessa turani bobaama keenya keessa jala turani garuu namitti bu'ee hin jiru. Oromoon naamusa beeka, safuullee beeka, kabajaallee beeka. Kanaaf akkuma kana warra kana mirga isaanii ennee biyya keenya keessatti mirgi isaanii eegame akka isaan jiraatanii fi dhaamsa keenya gamanumaan dabarfachuun barbaada. Inni kabiraan isaanillee warri sablammiinii fi dhiigaan Oromoon ta'in biyya keenya keessa jiraatan akkuma kana mirga abbaa biyyummaa Oromoo beekanii kabajaa Oromoo beekanii dhugaa Oromoo beekanii Oromoo wajjin wal jalalaan akka isaan jiraatan isaaniif illee gama kanaan dhaamsa isaanii dhaamuu barbaadaa jechuudha. Gama kaaniin dhimma Oromoof Oromiyaa irratti adda bilisummaa Oromoo dhaabota siyaasaa Oromoo waliin hojjechuudhaaf yeroo dheeraarraa kaasee sagantaa mataa ofii qaba ture bara dheeraadhaafis irrattis hojjetaa ture jechuudha. Ammas eega biyya kana dhufne warra dhaabbilee maqaa Oromootiin ijaaraman kanneen sagantaa siyaasaa wal fakkaataa qabnuu fi ilaalchaa fi akeekii keenya walitti dhiyaatu daranuu walitti dhiyaannee walii wajjin hojjechaa jirra. Kanneen immoo sagantaan keenyaaf immoo wanti nu Oromoodhaaf yaannu ilaalchi nu Oromoodhaaf qabnu walirraa nu fageessu immoo wal kabanyee addaddumtii walii kabanyee lafatti wal deeggaruu qabnuu fi lafatti immoo walitti dhundutti immoo waliin hojjechuudhaaf adda bilisummaa Oromoo eega biyya kana seenes waliin hojjechaa jira. Isa kana jabeessinee itti fufna. Dhimma Oromoof Oromiyaa faayidaa Oromoof Oromiyaa irratti dhaaboleen siyaasaa Oromoo gama hundaan iyyuu waltumsinee walii wajjin hojjechuudhaaf adda bilisummaa Oromoo murteeffatee lafaa qabaa murteeffatee lafaa qabaachuutu hin taane irratti hojjetaa jira. Isa kanas gama kanaan akka nu hubattan sin hubachiisuu barbaada. Kaan egaa akka waliigalaatti haala keessa dabarre waan gaggabaabaa walii tuttuquu yaallee turre fuula keenya dura waan jiru waan guddaadha jechuudha. Uummati Oromoo har'a waan barbaadu hin arganne. Uummati Oromoo waan barbaadu hin arganne. Garuu waan barbaadu sana argachuudhaaf qarqara isaa qabatee jira itti adeemaa jira jechuudha. Waan haalota xixiqqoodhaan of gowwoomsuun nurra hin jiraatu jechuudha. Haala xixiqqoodhaan of gowwoomsuun nurra hin jiraatu jechuudha. Qabsoodhaaf wareegamaaf dhiigaan injifannooleen nu har'a gonfannee bakka kanaan geenye akkuma jirutti jabeeffannee injifannooleen nu hafantu jiru. Abbaa biyyummaa isaa hin gonfanne uummata Oromoo mirga hiree isaatii ofii murteeffatee waan barbaadu hin dubbatanne hin kennanne yaada isaa hin ibsanne bakka kana ga'uudhaaf hojii baay'ee hojjechuu nurra jiraata. Adda bilisummaa Oromoo kanaaf sagantaa bal'aa diriirfatee lafaa qaba. Isinis gama keessaniin ijaaramtanii uummati ijaarame qilleensi hin seenu. Uummati ijaarame eenyuuf iyyuu sarmamu. Yoo ijaaramuu baanne qilleensa nu seena.
yoo ijaaramuu baanne gargar faffacaana. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo akkuma kanaan dura carraa amma argatetti dhimma bahee uummata Oromoo ijaaree sossoosee qabsoo isaatiif akka falmatu gochuudhaaf sagantaa lafaa qabaa. Kanaafis isa keessatti kana keessatti qooda keessan kennuudhaaf ijaaramuudhaaf gamoo kanaan qophii akka taatan isinii dhaamuu barbaada. Ijaaramuun humna, yoo ijaaramne humna taana, yoo humna taane immoo ni moona, lafa barbaanne ni geenya, waan barbaanne ni arganna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ijaaramuun yeroon isaa amma adda bilisummaa Oromoo kana sagantaa lafaa qaba. Ammumarraa kaasee itti jira. Isin immoo adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramtanii humna akka taataniif humna taane immoo waan barbaannu akka argannuuf gamoo kanaan dhaamsa isinii dhaamuu barbaada. Egaa akka waliigalaatti haalli nu fuula keenya dura jiru waanuma filmaataatti isiniin jedheera. Waan filmaataa kanarratti akka gaariitti jabaattanii akka hojjettan. Filmaanni dhufu kun Oromoodhaan murteessaadha jechuudha. Nu karaa keenyaan kan jennu filmaata dhugaa, filmaata haqaa, isa korojoo wal jedha hatan, isa maallaqaan bitanii sagalee isa tokkoof kennamuu qabe isa tokko akka kennan godhan utuu hin taane filmaati inni dhugaa, inni sirnaa geggeeffamuu qaba. Namni immoo abbaa barbaade filachuu mirga isaati jechuudha. Dirqiidhaan adda bilisummaa Oromoo filaa hin jennu. Adda bilisummaa uummata Oromootiif kana qaba. Uummati Oromoo akkasitti akka inni deemu barbaada. Uummati Oromoo akkasitti akka inni jiraatu barbaada. Kana isinii ibsinaa jechuudha. Inni kabraa illee dhufee dhuma bahee kanuma isinii ibsaa jechuudha sagantaa mataa isaatii. Kan murteessuu, ka sagalee itti kennatu, kan abbaa barbaade filatu isini. Garuu achi rukutanii as rukutanii akka kanaan dura korojoo hatuu, maallaqaan nama bituu, shiroota garaagaraa hojjechuun hin baasu jechuudha. Kun hin ta'a yoo ta'e ammallee dhugaan hin jiru, sagaleen uummataa bakka isaa hin argatu, qabsoon uummati itti fufaa furmaatiin ta'uu jechuudha. Kanaaf akka furmaatii ta'uuf, akka furmaatii biyya kana keessatti argamuuf rakkoon politikaa biyya kanaa kan Oromoo duwwaayyuutu hin taane kanumti impaayera Itoophiyaa kana iyyuu furmaata akka argatuuf warri qaama ilaalu hundi filmaati kun filmaata dhugaa, filmaata sagaleen namaa itti bakka qabatu, itti gatii argatu akka ta'uuf dirqama sarraa eegamu mootummaa biyya kana bulchaa jiru dabalatee qaamoleen dhimmi kun ilaalu hundiyyuu dirqama kana akka bahu gamoo kanaan dhaamnaa fi yoo dirqama kana hin baane akkuma baroota darbanii waliin rukutuuf sagalee hatuuf wanti garaagaraatiin kan sagaleen uummataa bakka isaa yookaan immoo waan silaa barbaadu sana hin arganne kan ta'u yoo ta'e qabsoomatti itti fufaa biyyuma kana keessatti nagaaf tasgabbiitiin argamu rakkinumatti ta'a malee furmaatiin ta'u. Kanaaf akka furmaatii ta'uuf adda bilisummaa Oromoo garaa guutuudhaan onnee guutuudhaan hojjetaa warri immoo dhimmi ilaaluu fi dirqamirra jiru gamoo kanaan waan kana akka milkeessanii fi dhaamsa keenyatti dhaammachuu barbaanna jechuudha. Maa irratti egaa ka jiru guyyaan irraa ka sababeeffannee dhufnee addanatti argamnee fi waajjiratu banamee naannoo kanatti naannoo magaalaa Sandaafaatti waajjira adda bilisummaa Oromoo banamee. Waajjirri baname kun waajjira gaaddisa Oromooti. Ka Oromoon jalatti walitti qabamanii, ka ilmaan Oromoo jalatti baratu, ka Oromoon jalatti siyaasa isaa wal barsiisu, ka Oromoon jalatti sirna isaa wal barsiisu, ka Oromoon keessatti gadaa isaa wal barsiisu. Kanaaf waajjirri kun dhiiga keessaniin baname. Eenyullee carraa kana isinii hin laanne, jaallatee isinii hin laanne, dhiiga keenyaaf lafee ijoollee keenyaatiin argame. Waajjira dhiigaaf lafee ijoollee keenyaatiin argame kan ammoo tikfachuun, eeggachuun, akka agartuu ija keessanitti eeggachuun, yeroo yerootti ta'ee dhimma keessan achi keessatti mari'achuun kan keessan ta'a. Kanaaf waajjira keessan akka ija keessanitti eeggadhaa. Kana ga'uu keessaniif waajjirri kun naannoo kanatti banamuu isaatiif immoo gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Kanaaf isinis baga gammaddan baga kana keessan isinin jechuu barbaada. Gabaabsee egaa silayyuu irraa jedheera asitti kan argu poolisoota Oromiyaan argaa naannoo kanatti isin eeguuf nu eeguuf ilmaanuma nama keenyaati ilmaanuma saba keenyaati asitti argamu. Akkasumas immoo mootummaan naannoo kana warri bulchanii bakka istaadoomii kanas dabalatee nu iyyamuu fi kanarratti gargaarsa nu gochuu isaaniitii fi guddoo galatoomaan jedha. Kaan immoo koreen waan kana qindeessitan itti daddabdanii
waajjirri kun akka banamuuf sirni kunis immoo sirna bareedaa akka ta'uuf koreen kana irratti dadhabdanis maqaa uummata dana jirtaniitiin galatoomaa isiniin jedhaa waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa ayyaanaa ta'a injifannoo Arkafuuna shamaa walii galaanii dargaggoo shamarran hawwan manguddoo bakka nu jiraatan jiru nu wanguddoo bakka nu jiraatan jiru nu wanguddoo duula bobbaadinaa meeqarraa afnee galata oboo fi qeerroon as geenye Fatara sasa warite darbe Usutira tani garanu hare Fatara sasa warite darbe Usutira tani garanu hare Kichuutti muranii dhiiga boochisanii Mileeffa ilma ishee irra teessisanii Dhiiga isaanii too irraa ol daran ililchi yaa'armee hinbooni Dhiiga isaanii too irraa ol daran ililchi yaa'armee hinbooni Duula bobbaadinaa meeqarraa afnee galata oboo fi qeerroon as geenye Fatara sasa warite darbe Usutira tani garanu hare Fatara sasa warite darbe Usutira tani garanu hare Nama jirus miti gitu kan jira Oromo samni ko diradalani Arkafuuna shamaa walii galanii Dargaggoo shamarran hawwan manguddoo Bakka nu jiraatan jiru nu wanguddoo Dargaggoo shamarran hawwan manguddoo Bakka nu jiraatan jiru nu wanguddoo Kero la fecha pe kichuutti muranii dhiiga boosisanii Irreeffa ilma ishee irra teessisanii Dhiiga isaanii irraa ol daran ililchi yaa'armee hinbooni Dhiiga isaanii yoo irraa ol daran ililchi yaa'armee hinbooni Duula bobbaadinaa meeqarraa afnee galata oboo fi qeerroon as geenye Fatara sasa warite darbe Osoo jiraataniif garanu hare Fatara sasa warite darbe Osoo jiraataniif garanu hare Osoo jiraataniif garanu hare Osoo jiraataniif garanu hare Galatoomaa booddeetti deemu Gootaraan jaalalaa burqaan tasgabbii fi obsaa hundeen qaroomaa hangafoonni gorsaa warri miilli milkii warra barruun jiidhaa maddi nagaaf dimokiraasii Oromoo si'idha. Osoo gadirraan si eeganii gaararraan iftee mul'atta osoo dhuma si ukkaamsanii dhugaa
gammade garaa koof ga'e ammayyuu nan dubbadha bagan Oromoo ta'e. Oromummaa keenyaaf reebamneerra, kabalamneerra, dhiitamneerra sakkaarree ba'aa diinaa baachaa jaarraa tokko tarree. Nu hubaniiru, nu hudhaniiru, nu gubaniiru akka balfaa fi gaayyaa rukuchaa nyaaphaatu nun dhorkate fayyaa. Beelofneerra, dheebonneerra, jaanjofneerra sakkaraatu arrabsoon alagaa nu godhe maraatu akka duumessa gannaa rakkinni wal guuree mataa keenya irratti dabaree wal fure kuni martuu ta'us caddeenyeen teenye hundumaa qolachaa kunoo har'a geenye qoreen waraan namaa aduudhaan gubachaa uleedhaan reebamaa fixeensa buqqachaa akka wadalaarree funyoodhaan hidhamaa bofaa fi qarjoodhaan cinaacha hidhamaa kunooti as geenye guddaan xiqqaa gorsa addunyaa barsiifne akkaa fi qoobsaa dhaloonni mul'ata dheeraa inni hirribaa fi diinaa boru jiidhaa nyaachuuf har'a gogduu ciniinaa kan ayyaanni abbaasaa baaree inni sammuun kabootaa garaasaa guuttachuuf du'a obboleessa abjoota dhugaa yoo dubbanne galmee haqaa bananne ilmi haadhatti falmuu nu keessaa hin dhalanne mi'a dhangaa saaqee akka ilmoo miti kan imaanaa nyaatu ilma namaa miti. Daangaan keenya dhiibamuu fi biyyi keenya diigamuu fi alaabaa keenya balleessuu fi Addis Ababaa irraa nu fageessuu fi biyya keenya Itoophiyaa salphisuu fi ijoollee keenya yuunivarsiitiitti rakkisuu fi maanguddoota keenya dhaanuu fi kondominiimii keenya saamuu fi qeerroon shoror keessa argattee kan kakattu waaqa sisi uume xiqquma hin salphattu. Qeerrootu sukkaara saamee gurguree qeerrootu neetworkii ugguree qeerrootu abbaa dhugaa awwaalee qeerrootu fayyoota sakaalee afaan kee luggamadhu yaa warra qaanii gatee qeerroon hattuu qabe malee yoom ofiisaati fatee. Qeerrooni shoror keessa argattee kan lallabdu adabatteen teessuu muuyaa dadhabdu qeerroon akkanaa fi akkasi jettee amma afaan bal'attu hiikaa fi kaayyoo qeerroo maaliif nun gaafattu? Qeerroon gaachana qotee bulaati riqicha daldaalaa ibsaa saba bal'aati kan guyyaa fi galgalaa qeerroon wabii daangaa biyyaati abukaattoo uummataa anuu yoon callisee waa'ee qeerroo kana dacheetu dubbata. Qeerroon qeerransadhaa warra qubee dhukaasee diina gamaan baase warra rasaasa qolatee qe'oo fi oolfate qeerroon warra raqa nyaachuuf sobaan hin kakanne warra lubbuu fi lammii fi waakkanne qe'oo fi tiksuuf warra dhiigaa cobse galma yaada ga'uuf warra baay'ee obse. Qeerroon afaan qofaan miti miidhama biyyasaaf onneedhaa gubata osoodhuma dhiitamuu dhugaadhaaf dubbata malee oliif gadi deemee shira xaxuu hin beeku dhugaa boollaa baasuuf of madeessee ceequ. Qeerroon garaa saganeetu saba isaa filate bilisummaa dahuuf ciniinsuun midhate soba qilee buusee dhugaaf karra qulleesse hayyootaaf gootota walitti kurfeesse. Qeerroon gaddummaa fi anummaa hundeen waliin buqqise ergasii nagaan iyyuu biyyatti bubbise malee bineensa miti kan foon namaa ciru warri isaaf uumaman kophaadhuma jiru. Isaantu meeffatee dhiiga garraamootaa qeerroo waliin hin jiran ilmaannaan yayyootaa dhugaasaa yoo dubbanne galmee haqaa bananne waraabeeyyiin guyyaa nu keessaa hin dhalanne. Bishaan booressee kattaa hin fottoksu niwukilariin Oromiyaa adda tolfamni isaa waraabeeyyii fixee lammii garaachisa. Niwukilariin Oromiyaa kuni maqaan isaa qeerroodha hin cabu hin baqu jabaadha feerroodha. Erga qeerroon kan
xiqqaa hanga jaarsaa qilee ofuusuudhaaf waliin tuttuqinaa yaa sabaa Oromoo wal malee fira maalii qabaa? Ilkaan kokkolfaa keessaa wal madeessaa tokkummaa afaanii achi nurraa fageessaa. Ani ODPdha isa kaayyoon haaraa, ani ABOdha kan Oromoo maraa, ani ADOdha kan kiyyatu caalaa, ani immoo KFOdha eenyuun nama daalaa. Ani keessaan qabu qulqulluu namaati, ani daldaalaan ogeessa gabaati. Maalla galcha surumayyuu ani qeessi waldaati, dhimma kootoree ani abbaa gadaati. Jettaniin gunguminaa adaraa yaa firaa, gaarittis yaraattis nutu waliif jira. Warra tokko taanee waliin qoonnu yaa sabaa, Oromoon tokkichumaa dhiiga tokko qaba. Akka shirri alagaa jidduu keenya hin seenne, maal qaba warra koo ni Oromoodha yoo jenne. Dabalee haadha ga'u namni qabu fedha, ofittummaa dhiisaatii ani Oromoodha jedha. Dabalee haadha ga'u namni qabu fedha, ofittummaa dhiisaatii ani Oromoodha jedha. Maqaan koo Hawweetan Faxxana jedhama. Asitti waltajjii kanarratti akka walaloo qopheessu kan na gargaare hojii piroomooshinii aartii Joosii baay'ee galateeffachuun barbaada. Isinis waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Wareegamtoota keenyaaf boolla isaanii daadhii naa guutu. Kaleessa warri saamtuu saamtee biyyatti galteerti. Dirree illeetti irratti hariinuu ture har'a garuu hin jiru. Yoo isin tokko taatanii nu kaleessa akka keessan carraa argannee tokko taanee oduu qabsoofne turre, nama nu faana deemu qabaanne turre, har'a qotee bulaan dirree illeetti hariinuu hin dhabnu turre. Qeerroon ni beeka kaleessa dirree illeetti hariinu dirree kubbaatti taphannu har'a garuu hin jiru. Warri saamsise numa obboleewwan keenya, warri saame garuu biyyatti galeera, warri saamsise garuu waliin jirra, dhiifama gooneefii jirra. Kanaan booda qeerroo ni dhageessa. Yoo tokko taate duwwaadhaan biyya kee irratti mirga kee kan kabachiifattu. Kaleessas Oromoo kaleessa waliin wal cabsine nuun akka wal cabsinu nu godhe malee gaafa nu tokko taane diinni keenya ni beeka nu gatee biyyatti baqata. Tokko taatanii tokkummaa keessan qabattanii shiraan wal xaxuu dhiistanii akka Oromootti yoo gaafa tokko taatan silaa oduu tokko taane dirreen illeetti hariinu kun kan gurguramerree qeerroon bakka toolee galuu argata ture. Har'a garuu sun hin qabnu. Kanaaf wal xaxuu dhiistanii shira walitti godhuu dhiistanii akka Oromootti tokko taatanii Oromoon tokko naannoo Finfinnee gaafa buqqa'u Oromoon Harargee kan iyyeef kanaafi tokkummaa isaaf iyye. Oromoon qotee bulaan naannoo Finfinneedhaa gaafa buqqa'u Oromoon Wallaggaa kan iyye kanaafi. Gandaan waliin qoodu Oromoon ilmaan abbaa tokko, ilmaan haadha tokkooti. Oromoon amantaadhaan waliin qoodu. Isa immoo ragaan amantaan Oromoon akka waliin qoodne sandaafnu ragaadha. Tokko taatanii tokkummaa keessan cimsatanii dhaaba keessan bira dhaabbattanii Oromummaa keessaniin kaleessa Oromummaadhaaf lakkii nu Oromoodha gaafa jennu sa'a 24 keessatti gadhiistanii baatanii jedhanii nu mallatteessisanii nu wareera. Har'a garuu baay'anneerra, dhiigni baqqala dhangala'ee naafne kana sanyii ta'e kana horeera. Kanaaf wal bukkee dhaabballee tokkummaa keenya cimsinee kaleessas Oromoon hammataadha. Dimookiraasiin Oromoof haaraa miti, aadaadha malee. Oromoon dimookiraasii addunyaadhaaf ibse sirna gadaatiin. Tokko taanee tokkummaa keenya cimsinee Oromummaa keenya cimsinee akka duriitti Oromoon hammataadha. Har'a yoon as dubbadde kaleessa waliin dhalannee waliin guddannee miti jedhee warri Oromummaa labsitee maa akkana ta'e jedhu jira. Inni garuu waliin teenyee biyya akaakayyuun isaatti dhalate oduu hin beekin ani akkas jedhee achitti gurmaa'uuf asiyya. Gaafa Oromoon tokko ta'e isaan dhukkuba.
Kanaaf tokko taane Oromummaa keenya cimsine kana caalaa abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuu qabnan jedha. Galatoomaa, injifannoon uummata Oromoo. gara laafini sodaatini rajedu gali ajjeesi mirgaan gali qeerroo fali diina gara laafini sodaatini rajedu gali irra dhalalle gootummaan guddanne gara diina sodaanne diina jilbiinfanne. Ram
Tole jalqaba maqaa kee naa himuudhaan eegalta. Maqaan koo Walaleessituu Hawweetan Fattanaan jedhama. Tole umuriin kee meeqa? Umuriin koo 9. Tole barumsarra jirtaa? Barumsa irratti keejii tokkoffaarraa kaasee amma ammaatti tokkoffaan ba'aa jira. Tole sandaafaa barattaa? Sandaafaa barattaa? Lakki mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa aanaa Dandii magaalaa Gincittan baradha. Tole har'a maaliif lafa kana dhufte? Lafa kana kanan dhufe ani Walaleessituu waan ta'eef asitti immoo dammeen as kanaabaa waan banamuuf asitti immoo walaloo walaleessuuf. Waajjira Adda Bilisummaa Oromoo warra sandaafaatti banamaa isarratti argamuu dhufte achumaan immoo walaloo qabdu dhageessuu dhufte. Eeyyee. Tole waltajjii irratti walaloo baay'ee namatti toluuf nama harkisu ergaa qabu dabarsite umurii kanaan walaloo akkasii akkamitti qopheessuu dandeesse? Kan walaloo kana barreessee kan naaf kenne dargaggoo Kaaneen Uskaasaa baay'ee guddaatti galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan immoo yeroo hundumaa asitti kan naaf feeraa ture hojii piroomooshinii aartii Joosii guddaa galateeffachuun barbaada. Tole Adda Bilisummaa Oromoon beektaati? Eeyyee. Maali Adda Bilisummaa Oromoo siifati ijoolleedha? Adda Bilisummaa jechuun gidduusaa magariisa bukkeensaa immoo diimaa yoo ta'u jechuudha labaasaa. Tole walaloo amma waltajjii irratti dhaabattee uummataaf dubbisaa turte mataa keessaa dubbisaa turte akkamitti sin rakkifne? Na hin rakkisu dubbisee waan an qabadhuuf homaayyuu nan jeequ. Walaloo kana dubbiftee qabachuuf hagam sirraa fudhatte? Torban tokkoyyuu hin guutu. Torban tokkotti mataa kee keessatti qabachuu dandeessa jechuudha. Tole daa'ima akka keetiif yookiin immoo uummata Oromoof waan jettu jira? Hundumti keenya iyyuu dhugaadhaaf hojjechuu qabna, dhugaadhaan barachuu qabna kanan jechuu barbaada. Maatiiwwan isaaniitiif ijoollee akkanaa cimsanii akkanatti akka baasan dhaamsa kun dabarsa jechuudha. Dhiyootti CD eebbisa jette CD maaliiti kan itti eebbiftu? CD mata dureen isaa nagaa jedhu gara fuulduraatti nan eebbisiisa. Uummatni Oromoos akka abdiidhaan eeguun gaafadha. Eessatti eebbisiifta? Laga Xaafoo bulchiinsa Laga Xaafoo Laga Daadhiittan eebbisiisa. Yoomi kan itti eebbisiiftu? Guyyaa Guraandhala tokko asitti Laga Daadhiittan eebbisiisa jechuudha. Maanni qabiyyeen CD keeti maal? Walalooma qofa moo waan biraati? Eeyyee walaloodhuma qofa. Tole yaada TV ONN'if kenniteef guddoo galatoomi siin jedha. Tole anis galatoomaan siin jedha. Maqaan koo Obsamootii Allamuu Kabbadaa Ayyaanoo Jibroon jedhama. Tole har'a sandaafa sirna baniinsa waajjira Adda Bilisummaa Oromoo irra jirtu isin waamanii dhuftan immoo akkamitti dhuftan? Ani koree qindeessituu waajjira kanaati. Warruma waajjira kana banuu keessaa qooda qabu jechuudha. Mee waajjira kana akkamitti banuu jalqabdan yookaan immoo hanga bantanii asiin geessanitti maaltu sin rakkisee maaltu immoo isin milkeesse? Waajjira kana banuudhaaf baay'ee irratti dhamaanee taasiin geenye. Hangama kootiin gidduutti immoo hidhameen ture gidduutti utuma akkas jedhanu ijoolleen nafaana turte immoo ciccitee dhoksaadhaan waajjira kana wanni jenne amma kun erga ABO'n immoo eeyyama argate gabbaane kun waajjira banne guyyaa har'aatiin geenyeerra. Maaliif hidhamtan? Ana shanee jedhamee tanaan sanqalleetti dabarse. Yoomi kan hidhamtan? Ganna guutuun achiin hidhame ji'a 4 waliigalatti. Ji'a 4 hidhamtanii? Ji'a 4. Eessatti hidhamtan? Dura kanan qabame Finfinnee keessa sana booddee ji'a tokko immoo Burraayyuun ture sana booddee immoo sanqalleetti nu buusan. Xumura irratti akkamii baatan? Sanqalleetti immoo baay'ee dhibee sukkaaraan qaba. Dhibee sukkaara sanallee dadhabachuu dadhabeen baay'ee dhukkubsachaan ture guyyaan achi bahuyyuu of dadhabeen namatu na baatee na baase. Achi keessatti miidhaan isinirra ga'ee waan jiru maaltu jira? Maal miidiyaan ijoolleen nafaana turte illee baay'ee ibsaa turani. Dubbachuuf illee baay'ee nama saalfachiisa kan isaan wanni jedhani garuu rabbi galannaa ga'u guyyaa har'aatiin nu ga'eera. Qabsoo keenyatu asiin nu ga'e. Achi keessatti nama reebuun jira, nyaata dhowwachuun jira, bishaan dhugaatii dhowwachuun jira. Kun dubbatamaa ture hagam dhugaadha kun isinirra ga'eera? Hundumti isaatu waan miidiyaan darbaa jiraa ture sun hundumtu kan raawwatamaa turedha. Gaaf barbaadan shanee waan jettee ka'ee baay'ee jetteetuma miila qullaa dhoqqee keessan oofti bokkaa keessan oofti minaan sareen hin nyaanne illee nu kennaa turan biddeen isaanii ani fakkeenyaaf daabboo nyaadhuun ture inni kun daabboo nyaata maqaadhuma sukkaaraaf jedhanii biddeenuma cacii kan afaanitti namatti ulfaatu
bishaanumaan liqimsaa turre. Isa akkasittiin dabarsee nu jira. Amma haala sana keessaa baatanii mana sana keessaa baatanii dhuftanii waajjira kana banuu keessatti hirmaattan jechuudha. Dhugaadha. Tole waajjira kana amma gaasitti bantaniitu maal hojjechuuf sagantaa qabdu sattaa nutti? Sagantaa kana yaa'u dhaabni keenya uummata isaatiif dhaabbate waan ta'eef uummanni Oromoo immoo bal'aadha. Dhugaa dhaaba kanaa qabatee of tumsee fuulduratti akka deemnu barbaada. Qeerroo keenyaaf immoo mana ijaaruu qabne kana wal tumsinee tokkummaan dhugaaf dharraa jirtu tana qabannee ifatti baatee guyyaa kana wanni jenneetu akka ifatti baanee dhaaba keenya fuulduratti finnu utubaa dhaabuuf deemnu kana utubaa jabeessine erga takka akka dhaabnu barbaada kanuma dhaamsi. Waajjirri kun naannoo kana banamee dargaggoota hedduu jira. Hawaasa Oromoo naannoo kanaa barsiisuu ijaaruu qixeessuu keessatti maal bu'aa buusa waajjirri kun yookaan immoo maal karoorfattanii qabdu? Kan karoorfanne fuulduratti dhaabni keenya ifaaf bilisaan uummata isaa kan achi immoo uummata bal'aa kan biraatis walitti qabee filannoodhaaf dhiyaachuu deemaa jirra. Dhugaa dhaaba kanaa barsiisnee akka filannootti dhiyaatu barbaanna jechuudha. Tole xumura irratti waan jette yoo jiraatu. Dhaamsi ani dhaamu kaa Oromoon tokko ta'ee ijoolleen asii achi deemtullee hubannoo dhaaba kana qabatanii fuulduratti akka deeman dhaamsa kana dhaamaaf. Maqaan koo Darribee Sheetuun jedhama. Barreessaa koree nageenyaa ta'uudhaan baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo damee Sandaafaa kanarratti hojjechaa turre jechuudha. Ati warra waajjira kana banuu keessatti qooda qabu? Qooda guddaa kan taphatu keessaa tokko nuyi bifa kanaan akkaataa of galtee itti galuun ijoollee nageenya irratti hojjetan ajillee maxxansuutitti koree faayinaansii wajjin taane madda galii ofii keenyaa barbaanne akka banamuuf tumsa guddaa kan godhe keessaa tokko nuyi jechuudha. Waajjira kana banuu keessatti hawaasi naannoo kana hagam tokko isin gargaara? Waajjira kana banuun karaa guddaadhaan nu gargaara jenneeti yaanna. Milkaa'insa filannootiif keessumattuu naannoo kanatti uummanni hubannoo guddaan qabu waan ta'eef dadammaqiinsa uummataatiif illee sirriitti irratti hojjechuudhaaf baay'ee nu gargaara. Keessumaa dameewwan karaa baadiyyaatti illee gadi deemnee ijoollee baadiyyaatti illee waliin ta'uudhaan akkaataa uummanni adda bilisummaa Oromoo jaalala duraan qabu san irratti hagam akka cimsatuuf sirriitti hojjechuudhaaf kan nu gargaaru ta'uu isaati jechuudha waajjirri kun. Waajjira banuun gaariidha. Akkuma tuu jette egaa sadarkaan hubannaa hawaasaa wal caala waajjira kana bantanii hojii uummata kana caalaa dammaqsu waa'ee adda bilisummaa Oromoo itti himu egeree isaaf illee adda bilisummaa Oromoo filachuu murteessaa ta'uu hubachiisuudhaaf hagam hojjennettanii yaaddu? Isa kana hubachiisuudhaaf wantoonni dursas erguma banamee calqabne sirriitti jira. Yaa'u kunuyyuu uummanni amma kanaa dhufuun isaatu bu'aa isaati. Guyyaa irraa kana keessa'u uummanni garaa kana dhufne karaa waltajjii gara garaatiin keessa'u waltajjii gara garaatiin uummata baadiyyaa qabanii magaala keessatti illee qabanii turanii garuu sun hundumtuu milkoofne kun bifa kanaan qeerroonis bahuu danda'eetiin jira. Amma immoo caalumatti hojjechuudhaaf ammoo qeerroo keenyaan harka wal qabanne abbootii keenyaanis eebbifamne haadholii keenyaan eebbifamne hojjechuudhaaf qophiidha. Addi bilisummaa Oromoo lafee ilmaan Oromootiin kan ijaarame dhiiga ilmaan Oromootirraa kan bocame waan ta'eef eenyumtuu akka duubatti hin jenne sirriitti sagalee tokkoon qabsiisuudhaaf ijaarsa immoo ijaarsa gaafa jennu manarraa eegaluudhaaf hundumtuyyuu mana ofiitti maatii ofiitirraa akka eegalu duula filannootillee waraqaa eenyummaa keessa akkaataa itti haaromsatutti warri hin qabne immoo akkaataa baafatutti sababa kanaaf filannoo kanaaf of qopheessuudhaaf korojoon warri hin jedhee abjootu immoo abjuusaa kana akka milkoonneef gochuudhaaf irratti hojjechuudha qabna. Qeerroon wal tumsinee korojoo keenyas eegganne filannoo kanaaf milkaa'insa isaatiif tumsuudhaaf qophii irra jirra jechuudha nuti. Tolee yaada nu laatteef galatoomi. Ayyee isinillee guddaa galatooma yeroo hundaa karaa Sandaafaa kana baay'inaan hin dhuftani karaa na kootatoo sabboontota hedduu nuuf dubbisaa jenna galatooma. Tole egaa daawwattoota TV ONN akkuma ganama isin hubachiifne egaa as magaalaa Sandaafaatti sirni waajjira banuu adda bilisummaa Oromoo bifa ittiin gaggeeffamaa ture gara keessanii hin geenyerraa waa waltajjiirraa argines isin biraan geenye yaada hirmaattotaas gara keessanii hin geenye jirra. Walumaa gala adeemsi sirna baniinsa waajjira kanaas kanuma fakkaata. Nu wajjin turtanii sagantaa keenya kanas daawwachuu keessaniif irra deebinee galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa.